fudhatee dhufutti. Isa si fudhatee dhufe? Qorataan dhufe. Amma harkan kenne qorataa koo duraan dursaa dhiifaman siin jedhaa na kabajjee as dhufuu keetti guddaa naa galatoomi. Akka obboleessaan gafaa tokkotti kaleessaa wajjinumaan lolli nurratti baname. Garuu haa ta'u malee egaa yaadotii jaraa hubadhee deemsa jaraa namoota hedduu fidee nama riyachiifnaanan isa hubadhee akkuma kaleessa siyaasa obsiisaa ture. Ijoolleen keenya taaphaa godhaa sheerii godhaa meemeesiin as teessanii jaanan ilaalinaati akka uummanni mana kanatti si boombii wayii hin darbatamne. Sababa kanarraa kan ka'e yaadotii isaa ilaalcha isaa maaliif akka inni qoqqobbii nurra kaa'e maaliif akka qoqqobbiin tokkummaarra qorataarra guumaarra maaliif akka kaa'ame hunda yaadicha naa kaasee na hubachiise. Isin ollaadha nama obboleessa amma sagootitti darbaa isin ollaadha bar an obboleessa siiti bar soddaan silaa anumatiyyuu bakka ni kaabu'ee qabeltuu sana qeebalee harka fuuzii harka lamaan jaraayyuu wal keessa kaa'ee ni kaabodha ture intalli harkatti guddattee geena siin ga'ee hin beekta kana dura maashaallah nu kabajaniiru immoo uffata jijjiiratanii dhufanii namni guddi dhufnaan. Walolli jabaate jartii kanaan lolatti seenuu wayyaadee. Ani koi gaguma. Amma wannan si waame. Wannan si waame tuuti gama dubbiittiin ceeni egaa akkati obboleettii kee kana waan gaafachuu qabdu gaafattee isaaf dhugoomsitu anamma fakkeenyaaf egaa akaakayyuu lakkoowwannee walitti galla malee abbaa tokkorraan dhalanne anaaf biqiltuuni situu itti dhiyaata sirriitti waan kanammoo akkati ifa gootee fi dhugoomsitee fi maammeedhaa fi farramtuudhaaf si waamne kanarratti akkami firmaa kana farramuu irratti ati qophiidha? Dhugaa dubbachuu fi ansiiluma intala egaa obboleettiin hin jibbamtu innis obboleessa ta'uu baatus nama biyyaatii nama ollaatii egaa namuma tokko waan isin filattee numan godhaa garuu filannoo sana keessa gaa wanta ta'e wayitu jira ammas wanta ta'e mirgi si eeguun dirqamaan ammas akkasiin dimokiraasii gahaa argattuun barbaada malee akkasiin dimokiraasii gahaa argattee waan hojjechuu eegalte kana fa'aa akkasiin galmaan geessu waan eegalte sana lakkin ta'u yoo ta'e ammas rakkoo biraati. Inni dimokiraasii yoo kennee fi intala obboleessa fuudhamu kan obboleettii dhennee mormaa turre gaafa namni walitti nu shakkanu lakkin obboleettiidha malee waan akkasii miti jennee intala waggaa 5 fayyaa harka irratti baafnee guddifne gaafa sana gara kanaan sololoo manga dibaate akka koo kanatti waan jiru fuula dura kone walumaa gala egaa nurkatti guddatte gabbaraa jedhaan jiru bar intala gabbaraan jenne bar. Okay, gabbara malee ni fuudha waan jedhutti see fakkaate meeshaatti rakkoon qabu anamma akka jaarsaati ani asitti wallati na hubachuu qabdu qorataanii tokkoffaa akkati farramtuudha kan inni si waame anillee obboleessa malee qorataanii waan shakkin hin jedheen tarii ollaa isaa tangalaa manatu walitti dhiyaataa yookaan waa dippiloomaasii guddaa wayii uumanii jiru laata ittiin shakkin hin jedheen maammeedhaan obboleessi immoo obboleettii waa miidhaa wanni inni sirraan ga'u jiru jennaan ishee akkana ta'e jedhee fuulduruma keetti farramee naafa kennu waan inni na gaafate nan guutaa haa qulqullaa'u naafa dhugoomsuu jedhe kanaafan si waame atillee yaada gaarii kaaftee akka obboleettii kee taatee ifa godhaa jirta. Kanarratti mee maammeen gaaffii gaafadha hedduudhaan qorataa koo. Tole. Maamme egaa asirratti tarii akkan jedhee maamme fakkeenyaaf asirratti qorataanis kunooti wanta ati
qorataan irraa barbaaddu akka obboleessa keetii tokkootti amma qorataan siif obboleessa soddaadhas egaa mentala obboleetti siisii obboleetti ofii dabarsee sii kennaa jira waan ta'eef itti guddisee itti taabee waggaa dheeraa itti laffa'ee bareechee shoogeesii fide waan ta'eef yaadotiin ati isa gaafachuu barbaaddu akka soddaa keetiitti maa'inni sana booda gara firmaatti ceena rakkoo kan qabu. Galatoomii duraan dursee gumaas bahi si waan ta'eef kan nu gidduu jiru. Duraan dursee atumtii akkanatti isa duratti baatee obboleettii isaa qorataan sii kennaara jechuun kun anaaf waan guddaadha. Maaliif jennaan hawaasni obboleettii isaa ta'uu naa baruun kunumti waan guddaadha. Anis kanan barbaadu guddaan akka biqiltuun obboleettii qorataa qofa taatee waan biraa akka walitti hin qabne duraan dhugaadha. Anis ta'ee eenyuun ni beekaa isatu akkaataa itti fayyadama wallaalee kunuunsa wallaalee jaalala kennuu wallaallaan na bira dhuftee jaalala naa dhiyeessite. Anis jaalala sii sana lafatti hin ganne hin gatusi. Kanaafuu nuti dhiirri immoo amala tokko qabna. Dhaabadhu qorataa dhaabadhu gumaa. Nuti dhiirri akkuma reefu siin jedhee amala tokko qabna. Waan nuti ganne yeroo namni biraa kaasu baay'ee jibbina nutti dhagahama. Koy lakki koyeti sodaatiin qorataan obboleessaati waa tokko hin sodaatinatti. Hin sodaatin. Naagaleera isa mana barreessitee kaate miti hin sodaatiin qorataan obboleessa keeti bakka sichi waa tokko hin sodaatin. Akkasitti guma kanuma ati hawaasatti naa himuun kee obboleettii ta'uu isaa baruun kee ammas qorataan irra deebi'ee akka biqiltuun obboleettii koo qofa arraraa jammaree immoo kan maammeetti quba qabaadha akka inni naa jedhu hawaasa kanumaafan si waame. Qorataa koo achirratti yaada maammee irraa waananii akka qabdee anillee sittan dhufa qorataa koo sittan dhufa yaadatti amma maammeen kaase wayinna quuqe jecha sana dhiiga taatan isatu gatee waan jedhu gaa inni obboleessa jedhaa jiraatu kana dura waa wayii shakkite moo silanis obbolummaadhaan an beeka tarii obboleessa jedhaa gurbaan kun waa harkaan qaqqabe moo maal shakkite dha obbolummaa isaa kana shakkite moo wanna ifaanaan taane keessaa yaada makaafte sanarratti yaada makaafte sanarratti ifanaa godhe amma inni qorataan obboleettii kooti daa'imummaadhaan isiidhaan mukuma somaa waraanaa fakkaatu gaafa si waa'ee ati akkana fuulleetti ilaaltee naanii ija si waraanu kana hin baafne isii akkasiin guddisee fidee asiin ga'e jedhe. Akkamitti na shakkitee waa shakkii wayitu jira moo waan jedhu asirratti qorataa wanta nu hubachiisuu fedhu miti eega dubbiin akka tokko ta'e iyyii obboleessa ta'e malee qorataan duraan obboleessaa miti kana anis beekaa hawaasnis beekaa anis beekaa eega dubbiin ammaaraachiin dhabamee nuti moo abbaa keessa seenneeyyi malee eega nuti moo abbaa keessa galleeyyi malee sanaan dura hawaasnis anis akkan itti beeku akka isaan jaalallee turanitti waan ta'eef kana nu burjaajessuun hin barbaachisu. Obboleettiin guddise wanta jedhamu hin jiru. Duraan jaalallee turtan yeroo naaf isii wal eegallutti immoo akka gortu dhamnaan obboleettii godhatte anis kanan beeku hawaasnis kan beeku sila obboleettii kee taate maaliif hawaasni koomentii jalatti biqiltuun sirkaa baatetti jedhee maaliif hawaasni aazar sirkaa koomentiidha. Amma gaadee dhaggeeffadhu. Abbaad. Tokkoffaa isa qorataan gatee naanna bira dhufte isa jette kun jecha soddaarraa eegamus miti jecha safuu cabselleeti ammallee taanaan gumaagaa jaarsa dhagaa jira dubbiin cece'amaa jirti walumaa galanaaf biqiltuuni suusuulleen dabalanna suusuun quba qabdi duruma kaaftee obboleettii akka taate akka nu obboleessaaf obboleettii taane quba qabdi
isii caalatti immoo biqiltuun ragaanuuf ba'uu dandeessi nama akkamii akka taane utuma ammeedhumaan immoo walitti hin dhufiin yeroo doktora sana viidiyoon baay'een deddeemaa ture akkan anaaf isiin obbolaa taane tuusiin maammee walitti hin dhufiin dubbataa turre garuu namni nu namanne maalii fi jaalala obboleessaaf obboleettii al tokko hiriyaa godhata obboleettii godhata haadha godhata waan hunda godhata obboleettii ofii dubbatu wajjin deemu wajjin kanaaf namni gara biraatti shakkuu danda'a. Isa kana biqiltuudhumarraa utuu gaafattanii asitti naa liqimfamu guma asitti naa liqimsamaan jiruan hawaa naa liqimsamaan jiru annaan liqimsamaan karaa haasoftu ati seddeesiin gaditti akka qabdiitti lafa kaattee naa dhiyeessita yaadicha tariyyoo wal saamne mataa wal dhukkubsina waan ta'eef. Biqiltuun qorataadhaan jaalala wal gaafannee qorataan lafatti nagatee naanin maammee bira dhaqe yoo jette anatu jaarsa biratti jaarsa keessatti itti gaafatama fudhatee waan barbaachisaa ta'u isin kiisaa jechuudha. Kanaaf biqiltuurraa deebii isa angatuuf dhiisuu an jaalala isa kaan jaallachuu si gaafadha. Gara maammee kee dhumeera bara kaamdaa'u biqiltuutti nu darbaa. Guma al tokko qofa guma miti dhugaa dhokataa raafani guma al tokko dhugaan dhokataa sun maal seete duraan dursee koomentii qorataa kamuu dhaqi dubbisii ummanni guutuun koomentiin 1,200 ta'u biqiltuun si harkaa baatee jedhanii arrabsaati kan jiran hawaasni kan ammoo obbolummaa isaaniitu hawaasa kana kanatti gurbaa kanatti kaasee tokko natibiin kun naafa qabamu. Inni lammaffaan ammoo yedduu warra keessanaa walitti aaranu warra keessanaa nati haasoftu biiftu maaliif isaan akka masaanutti wallaalaa turan waan isin obboleeyyan taatanii fi kunis naafa qabamu. Ammuma osoo obboleessaaf obboleessiin immoo walaloo jaalala akkasii walii dhiheessa haadha ijoollee kootii waliin jedhaa laayivii irratti. Haqni kun dhokachuun qabu dhuguma guma yoo an manguddoo dheedheessi waan madheeraa waan kana na addanaa baasi hawaasa irratti dhugaadha an intala kana wantan itti dhihaadheef gurbaan kun itti quufnaani malee sanaan booda jaalallee irraa walirraa nu qabe malee oguduraan akka isaan jaalallee ta'an anis nin beeka atumti inni jaarsa taate gumaan ni beekta. Maaliif jennaan laayivii irra ta'anii laayivii namni 1,200 namni 3,000 daawwatu irratti haadha ijoollee kootii haadha ilmaan kiyyaa jechaanii ture qorataan kunoo olan baasa yoo barbaadan lakkii haasaadhuma irratti quraana walii qara'aa turtan lakkii dhugaan kun naafa baramu ilaal dhiyeenya kan isin obbolummaa jammartan yoo xiqqaate ji'a tokko eega doktor biiftuu sanaan wal eegaltan booda obbolummaan dhufe malee san dura moo abbaa ajaa'ibaa keessa jirtan ani immoo dhugattii kana darbuun barbaadu guma atis keessa naa ilaali waan kana. Sirriittan ilaala. Egaa ammas egaa hordoftoonni maatiin bootaa 4 teessanii kallattiidhaan yoo walitti dabalantanii jettan namoota 2,000 ol taatanu kan nu daawwataa jirtan egaa akkuma beekamu obboleeyyanii gara tokkoonis soddaadha gara tokkoonis wantoota hedduu wantoota walxaxaa ta'e hiikuuf deemna. Asirratti egaa mana gamasiis gamanaas fooloo godhaa wal jajjabeessaatuma jennaa gara fuulduraatti tarkaanfannaa. Gamanumaanii an qorataa wannan gaafachuu barbaade utuun gama biqiltuutti hin dhufini biqiltuu naa obsi. Qorataa egaa tokkoffaa haadha manaa kootii haadha ilmaan kootii jettee faarsaa turtee ji'a tokko dura. Ji'a tokko iyyuu hin guunnee waan jedhaa jirudha. Tokko qabxiin ni kaasee. Inni lammaffataan immoo egaa akkaataan itti isin walitti dhuftanii bifa obbolummaatu hin taane bifa jaalalaatiin wanni kuni namoonni komentii barreessanus sirkaa baatee qorata biqiltuun sirkaa baatee waan jedhanutti caalaan maal shakkaniiti. Inni sadaffaanii akkam doktor biiftuunii fi biqiltuun akkama isaanutti wal gaarreeffataa turani. Obbolummaa keetii fi ati qabduu fi
haadha manaa keetu akkama isaanutti deebi'ee wal ilaalimu shakkii yedduu kana jirumaa inni isa kana naa qulqullaa'ii jedhee gamanumaan utuu qorataan hin dubbatin biqiltuurraa yaada gabaabsee fuuchuu barbaada. Biqiltuu kana keessatti jechoota amma dhiifama gaa'is bitoofi qotammoo beekamaa isaaf na baasuuf deema. Yaada akkamii qabda, ilaalcha akkamii qabda, akkamitti walitti dhuftan, bifa obbolummaatiin immoo bifa jaalalaatiin immoo bifa masaanummaatiin walitti dhuftan immoo bifa warra obboleessa keetiitiin walitti dhuftanii agasitti irraa yaadicha gaggabaabsiitii haasa'ii gisee tokko baay'atan isinitti deebi'aa ba'u jechuun gastii sirreessin isinitti deebi'aa agasitti gaggabaabsii uummata taa'ee dhaggeeffatuuf yaadee sumarratti haasoftu bayi deebiitis eegna bakka ati hin jiretti haasofnu bayi deebii maaliin isa ba'u isaasaa dheeressaa qaxqax godhee kuteen ba'u haasaa dhiisee haa ba'u kabbaade wal fixee jirattiin wal fixuufi booskiidhaan wal dhaame tokkicha booskiidhaan walitti darbaa dhugaa wal fixaa attana kun biqiltu mi'oofteen taa qaalii taate dhugaa sirratti wal loluuf sirratti hin boo'ee inni gubbaa laa hin sirreeffataa rabar bo'aayiraa induute kaante wayne nagarre ka biido sheeritti godha indungate fuuldura kee ilaalaa deebisi yeroo deebistu waan si baasu ilaalaa deebisi dhugaa jiru deebistee ana wajjin qaxxaluutu irra sii jira. Nabaaftanii walitti kakattu moosin. Sallita. Biqiltu mana kee asabaa deebisi gaafii guman sii gaafatu mana kee asabaa. Amma muyuutii qabadhu isinitti deebi'eera. Qorataa jalaan Ayyee. Callisee isin dhaggeeffachuun koo wanjala dubbachuu hin jaalladhuuf malee dubbii wallaalee miti. shawwade Waan deebisuu qabu waan naaf ta'uu fi waan na baasu an sirriittiin of beekan. Kana namni nan gorsu ani daa'ima miti. Nama guddaa. ante Akkasittan si beeka. Ayyee itti fufiirma. Ani jireenya kootiif waan naaf ta'u eenyu maal akka naaf ta'ee fi eenyu obboleessa akka naaf ta'ee fi eenyu jaalallee akka naaf ta'e akkamitti akka walitti dhufne isin hunda faanayyuu utoo dhagaa jirtun dhugsin qulqulluu si'an isinitti qorataanis maammeenis na beeku gumaan illee na beektaaniif toominaan hin deema waan hunda keessattu irra dibaalleen hin fedhu as na qabaachi na qabaalleen hin barbaadu jechuudha. kabba Ayyee galatoo. Amri sadii yoo namoo yamma shaawa. Yoo tokko tokkoon duubaan dubbanne dubbiin kun dheerataa deema amma sajantaa hawaasa kanaaf taana giddu keessanittis diinummaan yookiin wal dhabdeen baay'ataa deemaan kanan fedhu. Yoo si wal taatan na gammachiisa isin guumaaniif qorataan anaaf obbolaa maammeen akkuma isin beektan jechuudha. Kanaafi dubbii gabaabsinee akkasiin tokko taatan akkasiin wal jaallattan utumallee wal dhabdeen gidduu keessan jiraate anaaf jettanii akka walitti dhuftan hin fedhan. Yeroo si wal dhabdan isin gidduutti dhugaanatu miidhama. jechuun amma dhiifama guma gaaficha sirriitti gaafadhu jechuun amma inni qorataan jaallatee ka'e gateenaan gara koo dhufteesiisan akkamitti walitti dhuftanii Anis isa gaafachuufani. Biqiltuu egaa akkuma maammeen kaasee ka'ee kana dura walitti dhufeenyaati qorataa wajjiniin qabdu bifa jaalalaatiin immoo